Hai, egaa bilbilli koo kun barana akka nama raachitu nan beeka. Isumaan inni of barsiisa deebisee namoota tokko abbaan keenya tokko akkana jedhe egaa viidiyoo kan asirratti isinii kaa'atii dhaggeeffadhaa jaarsicha. Dubarri shamarran biyya hambaa deemtee waggaa 12 miti. Guyyaa sa'aatii 12 yoo turte sammuun isheen jijjiirama, arrabni isheen jijjiirama, amantiin isheen jijjiirama, bifti isheen jijjiirama jedhe. Abbaa ta'e mul'atu. Yaa nutti himuu kan barbaade maal seetanii? Iyyuu jetti jechuudhuma isaati gaa. Hasaaqany ያው ትንሽ ኩ ትላለች ማለት ፈልጎ ነው። እና እውነትህ ነው አባቴ አባታችን የወሬ አባታችን ጀቹ በርባዳኒ ይሄ ሰውዬ ማለት ፈልጋለሁ ነሚትሽ ከነቹን በርባዳ ሞአኒ ወሬ አባታችን ጃን እንደው ምርጋ ቀቡ ናምን ይሳን ነው እንጅሩ አንተ ይፊ ሶ akkas jedhe egaa viidiyoo gara dhumaarran isinii dhaggeeffadha. Baay'een keessanis dhagaa jirtu. Amaariffaa waan ta'eef garuu isiniifanii jechuudha. Aydeellam waggaa 12 miti jedhe mucayyoo isaat birri waggaa 12 kaade interview yeroo ta'utti aydeellam waggaa 12 miti guyyaa sa'aatii 12 keessattu dubarri biyya hambaa deemtee maalumti isaaniituun geeddarama sammuun isaanii bifti isaanii arrabni isaanii amantii isaaniituun jijjiiratu jedhe. Egaa gosh jaarsu maaliif jijjiiramne seete suma jijjiiru jenne jijjiiramne tokko suma jijjiirutti juuweef goote jechuudha. Siigalee yaa'u sa'aatii 12tti juuwi jechuu maalitti barte ati hin beekne hin qammasne hin argine hin deemte hin ufaana hin deemne akkamitti attamitti. Hordoftoota koo yeroo baay'eellee dhiifama naa godhaati wantoota akkanaa kana nan haasa'a. Banagaraachin ላይ warran itti jaaree warran harkaa nyaatanii warran liqeessee fi warran itti uffisee warran helmadhaa jedhee horii hadii kee aannan helmadhaa dhugaa jedhetu kan birri naa deebisuu didanirraa maratu naan jedhanii isiniin jedhellee yeroo baay'ee hojjedhe jechuudha. Bagana bichaan ta'in. Ana bicha akkan taane annan beeka. Isin warra achi jirutu hin beekne. Isinii gala isin parsantiin 75 warra achi jirutu hin beekne kuni ta'u. Warri 25 ta'anii tasii deeman garaa ciniinnatanii. Isaan biyya jiran garuu maraatanii kaan isaanii iddoo jiran waan hin beekamneef bakka akkaataatti isin ibsatan hin jiru. Garuu ani kuni gadi ba'ee isin ibsaa ture. Mucayyoon kun waggaa 12 hojjettee kaatee garuu mucaan qixixsuun ishii waggaa 17 bahanii jettu dhugaan isin jedhamu akka bufaatti irratti taasifte arraba baaftee. Dhumarra surumaayyuu waan jaarsi kun godhe isinii galaa. Haadha manaaf abbaan manaa nuti walii kenne jedhaniiti haati mucaa kana dhalte kaaree 200 hiradhee jettee akka waan wal kassasaniitti barreessee sistama kana raawwatan hamma kana deeman. Isinii galee amma kana deemanii jechuudha. Mucaa kana mana ishii lafa ishii dhowwachuudha. Haati kaaree 200 fudhattee 260 isaa hafeet jedhama akkasitti. Haadhaaf abbaa manaaf haadha manaati hirate kaaree 360 qabdi mucaan. Achiin booda hamma immoo ishii 16,260 fudhadhu jennaan diddee jedha jaarsi. Maafan fudhadha muluun kan kooti nan fudha jette mucaan immoo konfidensi muluun kan kooti nan fudha garuu hamman duune hamma jiranitti keessa haa ta'an abbaa koo fi haadha kootii jette. Ishiin muutmuuteen immoo maal argine ganaa soqoleen gurdii sobdee naxalaa fi naxalaa walirra darrabdee dhufte mucaan ganaa barruu haadha harkaa abbaa harkaa nyaatti. Garuu isheen sun waggaa 12 harka namaa laatte. Isheen maal jetti kan koos dhiyaana kootu siifan dabalaa barbaadde. Sabume boru darbanii rachuuf shakoshaku. Indoo akka mucaanuu jette haadhaaf abbaadhuma nama xaraxarsiisa yamar. Annaa bargitaadhumaaf abbaadha. Tokko buleessumaatu haadhaadhumaatu kan haadhaaf abbaa bifa tokkorraan dhura tokkorra citantu nama kutaa waan ta'eef. So mucaan kuni waggaa 12 hojjedhe jette isarramee qabeenya mee nama dhiisisa dhiifama naa godhaati gochootaa fi yakkattiin isin yakkan
dhaattiin isin tuttuqan maraatummaa maqaa isinii baasan iddoo isin teessisan sanatu isin guba. Amma mucaa kanaan akka galteen hin galtee jedhaa jaarsi kun. Gallaanii abbaate itti heerumtee akkuma dhuftee guyyaa 4 booda dhaxxeetti galtee jedha. Achi immoo diggiftan malee jedhe ganna keessa nu diggisiiftee bidda nurraan buuftee jedha. Achi immoo heerumtee guyyaa 4tti baate jedha. Achi immoo tuma isa sana iniikin dhaxxee kan biraatti heerumtee jedha. Dhiira irratti dhiira darrabde jedha. Achi immoo dhuftee narratti as deebitee shiishaa xuuxxee jedha. Achi immoo as deebiteeti koottu jettee iddoo immoo salammataa heerumteetti na waamtee mi'a kun haaraa deemnaa jettee lakki jennee nuti obboleessa faana walitti sufnee baanee jedha. Ari'anii nu qaqqabiniiti immoo nu laatanii nu obaasanii otoo jettee nuti kan nyaannaa quufnee miti jedheetaan kaane jedha. Abbaadha amma kun rakkinaa waamtee ilaamee sannaa sa'u keessatti. Minatishi gatti jedha intalli ishii muuxeen jala teessummoo waan ta'e fiddii akka qaallutti jetti takka abbaa koo jalatti tan barakkaktee akka qaallutti waan ta'e fiddee jetti waan ta'e gabbartii waan ta'e facaaftii balbala dura jettiin maraatuudhaati jettiin. Abeetis goot wayyoo wanti jedhaniin isiniin galuutu karaa maariffaa dhaggeeffattanii warri dhaggeeffattanii. Mucaa fiddee dhuftee nan gargaaree jedha. Mucaa faana immoo nan danda'e kiristinnaan kaase jedha. Kanan godhe jedha. Sanan godhe jedha. Kun hundi mee sobaa jiru? Haadha waaqa jedha warri eenyu. Dhugaa waaqa kun hundi soba. Dhalli namaa yeroo mee guyyaa 4tti ba'a. Itoon hiikin jette ishiin immoo kun kan walii kine dhuguman heerume. Dhuguman diggisiin barbaadu walii galtee jaarsummaa kabajaaniin jedhe malee jetti. Isaan amma kana teesseeti jedhanii diggisanii na heeganii naan isa bira dhaqee dhufuu jette. Achi immoo isaanii kan wacii baay'ee keessa na galchee jette ishiin. Haa ta'u garuu namni guyyaa 4tti walii kaa jiran garuu isa faana walii hin galle waan ta'eef rakkina dhuunfaa keenyaa dhoksaa waan qabnuufi waliikne isa kassa seensurumaa kaaree 200 argadheen haqqii koomiti keessaan qabu deebiseef namicha sana abbaa manaa duraati. Dhuguman lama heerume idda sana argadhe idda sana kassase idda wal hiikneen isa kanatti heerume jette. Jaarsi garuu achi baatee guyyaa 4 isa sana biraa baatee dhufteeti immoo iddoo ta'e guyyaa 8 teesseeti immoo dhufteeti immoo fiddee dhufte immoo isa kana faana wal barsiisi jettee jedha. Abeeti Yesuus. Unkaan isaanii aannatti warawwaru jette yamirri እግዚአብሔር. Kuni dhugaadha obboloota ko. Adaraa keessan ijoolleen nuti biyya shamarranii biyya hambaa jirtan of eeggadha. Warri kalee nyaatame isin of eeggadha adaraa waaqayyo. Adaraa waaqayyoon isiniin jedha dhugaa dubbachuuf. Ana baay'een dubbadha isin danda'u yoo nabichaa tinni waan natti jedhuuf ana. Bichaa baay'ee nama jedha baay'ee anyways. አረብ ሀገር የሄዱ እንኳን 12 ዓመት 12 ሰዓት የተቀመጡ ልጆች አይምሯቸው፣ ጸባያቸው፣ ሃይማኖታቸው ይቀየራል።